Jira jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo isiniin jedha. Lazaaniyaa hojjennaa koottaa isiniin jedha. Lazaaniyaa hojjennaa dhiifama jechuudha. Silkii koo dagla qabee waraabne irra ol baasee waraabii jechuudha. Natti toluu dide baay'ee mul'atu natti fakkaata garuu kanaaf dhiifama isiniin jecha. Namni akka koo lazaaniyaa jaalattan baay'een jaaladha jechuudha. Lazaaniyaa baay'ee dasna jira. Hojjechuu isaatis ta'ee nyaachuu isaatis ta'ee jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladha. Waa baay'ee dasna jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen lazaaniyaa jaalattan koottaa waliin nyaannoo isiniin jira. Gosa kana baay'een jaalatan jechuudha. Arabtoonni kiyya nama tokko garuu hin jaalata. Isaan baay'een jaalatanii jechuudha. Xiqqoo irra haxaa'udha malee baay'een jaalatanii. Amma immoo kireema isaati jechuudha. Kireema isaatis xiqqeessatti waan baddaa godha malee baay'een jaalatu jechuudha. Hin jaalatanii garuu nam tokko kireema kana baay'ee jaalatu. Isaan garuu hin jaalatanii jechuudha. Anis akkuma isaanitti baay'een jaaladha maaliif naanni keessaa baay'atee tooni afaanitti nama jiidhu isaan baay'een hin jaaladhu jechuudha. Isaanis akkuma kun jaalatanii qofa biyyee qofa kaameraan mul'atu amma arginu innaa xiqqeessatu gubbaa isaan asinis godha malee baay'een jaalatanii isiniin jedha. Dhiifama garuu baay'een mul'atu jechuudha. Silkii koo daglan qabne natti toluu akka tokko jechuudha. Silkii qabeen jira waan ta'eef baay'ee natti mul'atu. Wakkalchaa isiniin jedha. Xiqqeessatu waan gubbaa lablab godha lablabiidha waan ta'eef jechuudha. Hunduu kireema isaatis ta'ee sugoo isaatis ta'ee hunduu lablabiidha jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa chaanaalii kiyya warri haaraa taata sabskiraayibii naa godhaa isiniin jedha. Amma gara xumuraatti jira waan ta'eef baay'ee namni jechuudha. Siisii isaanii jedhan isaan gubbaan asinis godheetuma ija keessa kaa'uu bichaatu naafee jechuudha. Amma jibineen gubbaan isinis godheetoni gaazii keessa galchaa jechuudha. Jibinee kanas baay'een jaalatanii garuu arabtoonni hundi jibinee kanan jibbanii keenya garuu hin jaalatan wanna hundumaa bakka xiqqumootti baay'ate jedhanii kan ofii hojjetan isaanitti mi'aa kan namni hojjete immoo baay'ee isaanitti hin tolu jechuudha. Kana akkuma isaan jedhanitti ergamna waan ta'eef akkuma isaan jedhanitti ajajameenis jechuudha. Kanaaf jibinee sana baay'ee isin jaalatanii kana fakkaata kana xumurame jechuudha.